Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi jaalalli bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Maarree har'a wanni wajjin laallu dhiiraaf jechuudha. Ergaan kun dhiirotaa fi dubartiin kamiyyuu akka wantoota kana sirratti raawwattu yoomuma hin eeyyaminii fi gonkuma jiruu kee keessatti jiruu jaalalaa keessatti yeroo jaalala wajjin geggeessitan. Jaalalleedhafiin yeroo wal barattan yeroo wajjin jaalala keessa jirtan gonkumaa yoomuma akkasiin sirratti raawwattu hin heeyyaminii kan jedhu ta'a. Wanti kun maal faa dubartiin akkanarratti hin raawwanne akka yeroo jaalala keessa wajjin jirru isiin nangoone gonkumaa hin heeyyamneefi kan jedhu gaafa. Amma fakkeenya fi an waan tokko si haa gaafadhu. Maal hojjetta amma? Eessa deemuuf amma manaa baati? Jettee si tuffattee yeroo isiin haala suniin si tajaajiltu kan gaafii si gaafattu ni jaalatta? Dhiirri kamuu hin jaalatu. Eessa deemta? Eessaa dhufte? Maal nyaatte? Maal dhuyte? Yeroo tokko yeroo jaalala keessa jirru karatti deemnu fi waan qabannuuf waan hin qabannellee addaan wallaaluu dandeenya jechuudha. Karatti deemnu fi kallattii deemuu qabnu wallaaluu dandeenya. Garuu wantoota armaan gadii kana akka dubartiin tokko sirratti raawwattu yoomuma gonkumaa dhiira taate hin eeyyaminiif. Tokkoffaa dubartii si gowwoomsitu, dubartii duuba kee si nyaattu, fuuldura keetitti si fakkaattu gonkumaa yoomuma hin eeyyaminiif. Dubartii si shawwaddu jechuudha. Yeroo isiin ka si shawwaddu taate dubartii suniif jaalallee kiyya, hiriyyaa kiyya jettee jaldeemuun baay'ee tokko si hin barbaachisu jechuudha. Si shawwadde, si gowwoomsite, duuba si nyaatte. Kanaafuu ati amma booda akkasii waan akkasii sun sirratti raawwattu akkasiin akkas si gootu heeyyamuu fi hin qabu. Kabira ammoo akkasiin bilbila kee ilaaltu hin eeyyaminiif. Si shakkitee an si shakkee an waan kan bilbila qofaa miti akkasiin jiruu kee keessatti waan agartee ati gootu waan kan kee beekuuf jechuun si shakkiteeti jechuudha. Ka beekumsaa silaa siif isii wal amantanii waan waliin dubbattan waan waliin haasoftanii garuu kan irra dabree ka isiin uf duuba deebitee si qorattu. Yeroo hunda akkasiin si qorattu akkasiin waan ati gootee dhuftu si beeytu itti himuu qabdu. Fakkeenya salphaa bilbila kee mee waan ati een wajjin chaat goote, een wajjin dubbatte, een wajjin haasofte maal taate, maal laalte jettee akkasiin si gaafattee heeyyama keetiin itti kennitee akkasitti laaltu hin barsiisin. Gonkumaa akkasiin sirra raawwattu hin godhiniif. Atilleen ammoo kan isii akkas hin godhin. Jaalala keessatti wanni akkasii gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Daangaa qabaachuu qabdan hanga waliin deemtu. Waan ati gooteef akkasii wal qunnamtii saalaa sitti fayyadamtu gonkumaa dhiira taate hin eeyyaminiif. Yeroo ati waan tokko goote meeshaa faayidaa wal qunnamtii saalaa ati waan tokkoon gooteef isiin achi booda akka meeshaa qunnamtii akka badhaasatti wal qunnamtii saalaa si wajjin goote. Kuni gonkumaa jaalala fayyaa keessatti hin dalagu. Jaalala namni dhugaa wal jaalate, jaalala egerii wajjin bultiidhaaf, haala gaariidhaaf, jaalala fageenyatiif yeroo fageenyatiif gonkumaa sin fayyadu. Kanaafuu ati waan tokko goote fi isii waan biraa sii gootu, ati waan tokko goote fi isii waan tokko sii gootu gonkumaa yoomuma heeyyamuu hin qabdu jechuudha. Kabiraa ammoo dubartii waan ati hin dandeenye waan humna keetii olii akka ati gootuuf si dhiibdu, akka ati gootuuf yeroo hunda si gaafattu. Gonkumaa yoomuma hin godhiniif jechuudha. Waan ati hin dandeenye, waan ati rakkina kan keessa kan kee osoo beeytu yeroo jaalalaa kanatti waan ati hin dandeenye itti si dhiibdee itti si galchiti jechuudha. Kanaafuu isiin tuni amanamtuu miti jechuudha. Nama faayidaaf deemu. Kanaafuu gonkumaa akkasiin waan akkasii sun sirratti raawwattu hin eeyyaminiifi jechuudha. Kabiraa ammoo uffata kan hin uffatin uffata sun uffadhu waan sammuun kan kee godhe yaade uffata sii ta'u si beekaa mirga kee akkasitti sii kabajuu qabdi jechuudha. Sanii ala waan isiin jaalatte malee waan isiin
feete malee uffata jechuudha. Uffata hin eeyyaminiif hin barsiisin gonkumaa yoomumaa. Yeroo taate waan ofii barbaadde waan ofii siif ta'ee ofii kan keetii godhattaa jechuudha. Kabira ammoo akka turgaa'uu qabdu fakkeenyaaf shittoo ati dibachuu qabdu. Waan atini nafa kan kee ittiin tajaajiluu qabdu akkasiin si heeyyamtuun godhin. Atummaan ofii keetii waan si barbaachisu ofii kan keetii godhadhu malee akkasiin si filtuun godhin. Kabira ammoo akkasiin yaada kan kee jijjiirtu. Fakkeenyaaf abdii ati waan tokkorra qabdu yookaan ammoo waan akkanaa kana hin godhadhettee ati karoorfatte kun akkasii miti an sin deeggar jette akkasiin sin sammuu kan kee waan ati barbaadurraa sin dhowarre heeyyamuu qabdu jechuudha. Waan ofii barbaadde godhuu qabda. Fakkeenyaaf gaafa isin wal barattanii caatii ka qamaatu yoo taate ammoo caatii lakkisuu barbaadde yoo ta'u taate akkasiin humnaan si lakkisiistu osoo hin taane ati waan sun itti amantee ofii lakkisuu akka gootu jechuudha. Waan agartee lakkisuu barbaadduuf waan dhiisuu barbaadduuf waan abdii karoora kan keerra qabdu ofii kan keetii godhi malee akkasiin si ajajjuu akkasiin waan sun si heeyyamtu yookaan si heeyyamuu baattu itti gonkumaa hin lakkisiin. Kabira ammoo akkasiin ofii kan kee ofitti hin amanne eenyummaa kan kee ofitti amanamummaa kan kee akkasiin hin bunne hin heeyyaminiif gonkumaa waan ofii itti amante godhi ammoo isiillee akkasumatti yaadii fi sanii ala waan agartee eenyummaa kan kee tuqu namaa gadistu tuqoodhu akkasiin si gootu hin heeyyaminiif jechuudha. Inni dhumaatiif ammoo kun baay'ee guddaa akkasiin maatii keetiif addaan si baaftu kun jaalallee baay'ee keessatti ni mudata. Jaalallee jiran keessatti yeroo baay'ee ni mudata wanni akkasii maatii irraa yookaan ammoo obboleessa irraa yookaan obboleettii irraa akkasiin fagaattu. Akkasiin haadha fabbarra fagaattu. Akkatiin haadha fabbarra fagaattu. Kuni jaalala keessatti waan akkasii dhiirris dubartiis walirratti ni godhu. Garuu akkasiin maatii keetiin addaan si baaftu, addaan si footu gonkumaa yoomumaa hin heeyyaminiif. Maarree hordoftoota koo wantoonni kuni waan jiruu jaalalaa keessatti jaalalleen yeroo baay'ee ittiin wal rakkisanidha. Akka aadaa keenyatti wanni kun kagarii keessa jiraachuu dhabuufa danda'a. Garuu haa ta'uu jiru addunyaa ammaa tanarratti wanni kun hunduu ni jira biyya keenyas biyya biraas. Kanaafuu dhiironni waan kanarraa waa hedduu akka baratan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan saabskraayib godhaa. Ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfannaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.